yeroo amma keessa jiru kanatti hojii barbaadanii argachuun akka jabaadha. Walumaan beeku. Inni nama barateetii fi gabaan dalagaadhaan haa jiru waliin madaalu. Akkasuma ta'ee ammoo namni hedduun akkamitti qormaataaf dhiyeessuu akka qabu tokko sirreessanii carraa itti hojii barbaadan san argachuudhaan ni dabalanii waan takkaa filamu namoota muuxannoo qaban tokkoo fi lama gaafachuuf deemnu. Saniifuu yoo kan nu wajjin turtan taate waan isiniif bu'aa qabu harkatti hin geetiin tilmaama. Garanumaan namoota tokkoo fi lama kan maqaan irratti bisneetiin isin dabarsaa turtiin keessan wajjin. Guddaa galatoomii egaa gaaffii gaarii fi gaaffii baay'ee murteessaadha. Akkuma beekamu namoonni jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf gita hojii manaa garaagaraa irratti hirmaataati kan isaan oolan yookaan immoo dorgomaati kan isaan oolanii. Kana gaafa dorgoman immoo qormaata barreeffamaa yoo darban afgaaffiidhaaf yookaan immoo interviyuu kan jennu sanaaf ni waamamu. Inni kun immoo interviyuu kanaaf gaafa waamamanii wantoonni murteessoo ta'an namoonni carraa kana argatan wantoota ijoo ta'an maal gochuu qabu kan jedhu osoo tarreessinee gaarii ta'aaf jedhee yaada. Isaan kana keessaatii egaa inni jalqabaaf murteessaan bakka itti waamaman sana yookaan immoo dhaabbanni isaan waame sun bakka itti afgaaffii geggeessan sana dursanii ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kuni maaliif isaan fayyada? Naannoo itti gaafataman sana yoo dursanii kan ga'an ta'e ofitti amanamummaan sodaa tokko malee akka afgaaffii sanaaf dhiyaataniif isaan fayyada. Isa kanaafi inni jalqabaa dursanii yookaan immoo yeroodhaan bakka itti afgaaffii sana geggeessan ga'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo keessumattuu haala uffannaa keenyaallee haala uffannaa keenyaa sirreeffachuun ofitti amanamummaa keenya waan dabaluu fi akkaataa itti uffannu sanallee sirreeffannee deemuun yookaan immoo bakka sanatti argamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Jalqaba afgaaffii sanarraa kaasee hanga xumuraatti ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isaan kunneen akka qabxiilee ijootti kaasuu dandeenya jechuudha. Garuu gaaffilee gaafatamuu danda'an immoo wal duraa duubaan maal fa'i afgaaffii irratti kan ka'uu danda'an kan jedhu dhaabbata mootummaas haa ta'u miti mootummaadhaaf maal fa'i kan jedhu immoo wal duraa duubaan tokko tokkoon osoo ilaallee gaarii ta'a. Tokko maal gochuu qaba kan jedhu sanarratti inni jalqabaa namni tokko kutaa itti waamame yookaan immoo bakka warreen isa qoran jiran sana erga seenee booddee haala taa'umsaa sirriitti taa'uu qaba. Akkasumas immoo fuula isaa warra isa qoraa jiran sanatti galagalchee sirriitti erga taa'eetii booddee ofitti amanamummaan isarraa mul'achuu qaba. Inni kun kan kaadhimamaa yookaan immoo nama qormaata sanaaf dhiyaate sanaaf kan ta'udha. Warreen isa qoruudhaaf deeman yookaan immoo isa gaafachuudhaaf deeman kuni gaaffilee kamii gaafachuu danda'u kan jedhuu fi gaaffii inni jalqabaaf inni murteessaan of ibsi yookaan immoo waa'ee kee ibsi kan jedhudha. Isa kanarratti egaa yoo akkam jedhanii deebisan gaariidha kan jennu gaaffii gaafatame kanaaf namni suni maqaasaa sirriitti ibsuu qaba, maqaasaa guutuu jechuudha. Dabalataan immoo ogummaa barnootaa barate yoo ibsellee gaarii kan ta'udha. Akkasumas muuxannoo hojii kan qabu yoo ta'e immoo gosa barnootaa barate yookaan immoo muummee barnootaa baratee fi muuxannoo hojii isaa sana wal cinaa qabee yoo kan ibsu ta'e baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. Egaa asirratti ofitti amanamummaan gaaffii gaafatame kana haga danda'ametti sirrii deebisuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef namni tokko kana gochuun baay'ee filatamaadha. Qabxiin inni biraa nuti kaasuu barbaannu immoo kaadhimamaan tokko kutaa itti gaafatamu sana erga seenee booddee bakka taa'umsaa erga qabateetii akkam gochuu qaba kan jedhudha. Isa kanaaf egaa namni sun taa'ee kan jiru yookaan immoo taa'umsa irra taa'ee jiru sanarratti ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Dabalataan immoo namoonni isa gaafatan sun yeroo isaan gaaffii gaafatan sanatti haga danda'ametti ijaan lafa laaloo osoo hin taane eye contact kan jennu yookaan immoo fuula isaanii keessa ilaalee deebisuun gaarii ta'a. Kunis immoo maaliif fayyada? Yeroo gaaffii gaafatamne namni nu gaafatu sana ija keessa ilaalaa kan dubbannu yoo ta'e ofitti amanamummaa keenya kan nuuf dabaluu fi wanta dubbachuu barbaanne illee sirriitti akka dubbannuu fi faayidaa guddaa kan qabudha. Garuu yoo
ija keessa ilaaluu baannee lafa ilaalaa kan deebisnu ta'e yookaan immoo iddoo biraa ilaalaa kan deebisnu ta'e miirri sodaa waan nutti dhaga'amuu fi yaada dubbachuu barbaanne yookaan immoo akkaataa ittiin of ibsuu barbaanne sana hedduu isaa dagachuu dandeenya waan ta'eef isa kanarratti illee xiyyeeffannaa guddaa osoo gootanii baay'ee barbaachisaadha jenna. Egaa kana kan kaasnu muuxannoo ofii keenyaa qabnu yookaan immoo mudannoo ofii qabnu irraa kaasne akkasumas immoo namoonni biroon yeroo isaan bifa kanaan milkaa'an waan agarree fi sin fayyada jenneeti kan kaasaa jiru jechuudha. Kanaafi kana hojiirra oolchuun yookaan immoo bifa kanaan yoo of sirreessitan yookaan immoo qopheessitan gaarii ta'a jennee yaadna. Yeroo hedduu ani wanni na fayyadu bakkaan hojiidhaaf iyyata galfadhutti maali hanga danda'ametti odeeffannoo dhaabbata itti dorgomnu sun abbaa iyyata hojii itti galfannu sun hanga danda'ametti beekuu qabna. Isa qofa osoo hin taane ammoo gita hojii irratti dorgomnu sun sirri beekuun barbaachisa. Maaltu irraa eegama? Maaliin godhuu qaba? Kaayyoon dhaabbata kanaa maali? Gita kiyya irratti hoo maaltu irraa eegama wanti sirri beekuun barbaachisaadha. Beekuu qofa osoo hin taane yoo hanga dandeenyetti tartiiba jalqaba kaayyoo dhaabbatichaa achi booda ammoo itti gaafatamummaan gita hojii irratti dorgomnu sun maal akka ta'e yoo asirratti addaan baafamu taate gaafii isaan nu gaafataniif deebii quubsaa kennina. Kun ammoo carraa itti filatamuu keenyaa nuuf dabalateetiin tilmaamaa kuniin isiniif hin jiru ammoo ani saayinsii biraa osoo hin taane muuxannoo biyya na fayyadee jira waan kana ilaalcha keessoo galchatan hedduu bareedaa fakkaata. Qabxiin biraan afgaaffii irratti gaaffii ta'ee ka'uu danda'u keessaati inni biraan ammoo maaliif gita hojii banaa bahe kanarratti dorgomtan kan jedhu ta'uu danda'a. Isa kanaaf egaa deebii akkana jettanii osoo deebistanii gaariidha kan jennu. Inni tokkoffaan muuxannoon isin qabdan akkasumas immoo ogummaan barnootaa isin baratanii baatan suni gita hojii banaa ta'e sana wajjin akka inni walitti dhufeenya qabu sirriitti ibsuun baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf hojiin isana dura hojjechaa turtan sun gita hojii kana yookaan immoo iddoo irratti dorgomaa jirtan kana wajjin kan wal fakkaatu yoo ta'e hojiilee murteessoo ta'an yookaan immoo muuxannoo hojii keessanii warreen barbaachisoodha jettanii yaaddan bakka kanatti akka deebiitti bareechitanii osoo ibsitaniiti gaarii ta'a. Kunis maaliif sin fayyada? Namoonni sin gaafachaa jiran suni namni kun gita hojii banaa bahe kana irratti muuxannoo wal fakkaataa qaba yookaan immoo muuxannoo itti dhiyaatu qaba waan ta'eef osoo carraa argatee hojii gaarii hojjetee dhaabbata kana fayyaduu danda'a jedhanii waan yaadanii fi kana akka deebiitti yoo deebistan gaarii ta'a jennee yaadna. Kanaaf bifa kanaan akkanatti kaasuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waliigalaatti qabxiilee nuti kanaan duratti kaasaa turre kunneen wantoota murteessoo keessumattuu afgaaffiif gaafa dhiyaattan wantoota isinirraa eegaman wantoota bu'aa buusuu danda'u yookaan immoo isin milkeessuu danda'u jennee nuti kaasne keessaatii warreen ijoodha jechuu dandeenya. Isa kanaaf warreen kaan kana qalbiitti yookaan immoo yaadatti yoo qabattan milkaa'uu dandeessu jennee yaadna. Kanaaf kana gochuun dagatina.